Ergamni dinagdee keenya maadhaan madaalama. Ergamni dinagdee keenya milkaa'aa jira moo milkaa'aa hin jiru? Kan madaalu maadhaan. Dinagdee irratti baadiyyaatti maal milkeessina, magaalaatti maal milkeessina keenya jira. Gama warataaleetti maal milkeessina keenya jira. Seektaraan keenya jira. Garuu dinagdeen keenya akkamitti deemaa jiraata? Kan maadhaan madaalamuu qabaadha. Tokkoffaa fi inni duraatti madaalamuu qabu potenshaala madaalamuu qabu. Humna Oromiyaan qabduun, carraa Oromiyaan qabduun dubbiin madaalamuu kan irra jiraata. Lammataa inisheetivoota keenya hagam baay'inaan ariitiidhaaf qulqullinaan hojiitti hiikaa jiraadha madaalamuu qabu. Inisheetivoonni bocne jijjiirama akka fiduu danda'an qabatamaatti raawwiiwwan amma yoonaa jiruun argineera. Sadaffaa madaalamuun kan irra jiraatu sadarkaa qusannaa keenyaati. Qusannaa akka nama dhuunfaatti akka mootummaatti qaba. Qusannaa mootummaa jechuun galii mootummaa jechuudha. Qusannaa nama dhuunfaa maalirra jira? Kanuma sila kaasedha jechaadha. So inisheetivii raawwatamee namni nyaachuudhaaf, namni uffata isaa ittiin jijjiiruudhaaf ta'aa jira taanaan ekspoortii godhee ittiin waa tokko godhee jiraachuudhaaf jira taanaan faayidaa tokko hin qabu. So qusannaan akka haasaatti akka uummataatti namni dhuunfaa qabaachuu qabuu fi qusannaan akka mootummaatti galiidhaan fiduu qabnu sana hagam fidaa jirra. Isaan madaalamuu qaba bu'aan dinagdee keenya. Arfaffaa investimentii finneen kan lalamurra jiraatu. Hagam nama investimentiitti ceesaa jirra. Hagam investimentii addunyaarraa fidaa jirra. Isuma dhufeeyyuu akkamitti keessummeessina? Qophii akkamii qabna? Isa biyya keessa jiru akkamitti si'oomsinee karaa qabsiisaa jirra? Namni investimentiitti gaafa ce'u liqii kan barbaadu, liqii itti kan galu, sirna faayinaansii cimaadhaaf dirqama keessa kan galuu danda'u. Jireenya isaatiif akka inni tattaafatee jiraatu kan gochisiisuu dandeenya. Shanaffaa bu'aan dinagdee keenyaa addunyaa faana kan dorgomu ta'uu qaba. Oomishtummaan keenya gama hundaanuu industirii haa ta'u, turizimii haa ta'u, albuudaa haa ta'u, qonnaa haa ta'u, oomishtummaan keenya kan addunyaa faana dorgomuu ta'uu qaba. Sana jechuun teekinooloojii addunyaa faana dorgomuu hidhachiisuu qabna jechuudha. Sana jechuun galtee addunyaa faana dorgomuu danda'u kennuufi nurra jiraata jechuudha. Sirna oomishaa addunyaa faana dorgomu ta'uu qaba jechuudha. Dinagdeen addunyaa faana hin dorgomne qe'ee keessatti nyaatanii oolanii buluudhaaf malee faayidaa tokkoyyuu hin qabu. Jaaffaan dhumaa maalinni hoggansa kanaafis jechaadha. Hoggansa kana fidu. Dhimmoota ja'an kanaan hoggansa dinagdee kan jennu kana jechaadha.